Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahim Nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaadhaa iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Akkuma mata duree fi taabneelii irratti agartan san jechuudha. Mata dureen irraa viidiyoo irraa keessatti karaa haaraan zuumii professional ta'e haala akkaawuntii zuumiitti banannu isinitti agarsiisaa. Kana duras hojjedhee jira jechuudha. Karaa saniin isin salphachuu danda'a. Maybe karaa kanaan isin salphachuu danda'a. Filannoo keessanii faayidaa zuumiis ni beektu jechuudha. Namoonni baay'een zuumii irraa faayidaa akkamii akka argatanii fi zuum akkaawuntii zuumii banachuun faayidaa maal akka qabu ni beektan jechuudha. Kanaaf karaa ammaa kanaan karaa haaraadhaan isinitti agarsiisa. Viidiyoo tanaan gadhumaa daawwadha jechuudha. Waan isiniif hin galle jiraate description box keessa teelegiraamni kan koo jira. Poosti kanan godhe jira wantootaan poosti chaanala san irratti godhe teelegiraama kee irratti godhe koomentii achi jalatti na barreessitanii gaafii na gaafachuu dandeessan gaarii na gaafa. Kanaaf sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Tole kabajamtootaa fi maamiltoota maatiiwwan chaanala Isaaq Ibraahim amma mee isinitti agarsiisa zuumii haala itti banannuun jechuudha. Kanaaf pileestoorii keessan ni bantanii yookaan teelegiraama kan koo chaanala kan koo ni bantanii yookaan immoo pileestoorii bantanii zuum jettanii bantan jechuudha. Zuum cloud meeting ka jedhu kunoo haala kanaan isinii dhufa jechaadha. Erga isinii dhufeetee amma isa kana daawunlood godhattanii normaalii nama hedduudha kan daawunlood godhatee seera haaraa karaa haaraa kanaan isinitti agarsiisa jechuudha amma jechuudha. Zuumii kana nama hedduu namoonni itti fayyadaman jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee beekama. Namoota miliyoona 50tu daawunlood godhee itti fayyadama. Miliyoona 500 jechuu kooti. Kanaaf calqabanii bantanii yoo bantan haala kanaan isiniif fida. Erga bantan jechuudha. Achi booda start or join meeting ka jedhu jira. Isin immoo erga haala kanaan bantan jala kanatti sign up ka jedhu jira. Sign up kana bantanii yeroo bantan filannoo kana isinii fida jechuudha. Guyyoota dhaloota keessanii as biratti barreessitanii guyyaa waan sadii as biratti ka guuttan guyyaan ni jira, jiini ni jira, barri dhalootaa ni jira jechuudha. Daareektilii isa kanneen ni guuttan jechuudha. Suutaan guuttattanii rakkoo hin qabu. Anama fakkeenyaaf haala kanaan guuteera. Erga haala kanaan guutee amma fuula kanaan na dabarsa. Fuulli kun imeeliin ni jira, maqaan ni jira, first name fi last name ni guute jechuudha. Imeelii qabaachuu qabaa jalqaba. Akkamitti imeelii akka banatan isin barsiiseera kana dura jechuudha. Itti galchitan jechuudha. Kan barbaadan filattanii kan banattan itti galfattanii yookaan ni banattan. Achi booda maqaa keessan barreessitan jechuudha. Maqaa barbaadan maqaa keessanii fi maqaa last name barreessitan jechuudha. Fakkeenyaaf an Isaaq Ibraahim jedhee barreessa jechuudha. Zuumii kana karaa salphaa ta'een akka banattanii fi faayidaa isaa isin hundi kabeetan jechuudha. Namoonni hedduun gaafii kana gaafattaniif. Isa haala kanaan isinii dhufa. Erga kanaan gootanii sign up tuqxanii yoo sign up gootan active email sent jedha. Amma kanaafuu zuumiin imeelii keessanitti liinkii isinii ergeera. Liinkii erga isinii erge imeelii keessan bira deemtan amma imeelii keessan keessa jira liinkiin kallattii isiniif kaa'uudhaaf banachuu keessan cheek godhuudhaaf liinkii as keessatti isinii erga. Imeelii keessan yeroo tokko kilik gootanii inni bantuu fi yoo bantan kunoo zuum ka jedhu as biratti liinkiin zuumiin liinkii naaf ergeera. Liinkii kana kilik godhee si'a takka ni banaaf jechuudha ni cuqaasa. Achi booda haala kanaan naaf fida. Kunoo imeeliin kan koo isaaqibiroo@gmail.com ka jedhu kun ni dhufa. As biratti jala kanatti active account ka jedhu jira. Jala kana bakka maxiyyaan isin agarsiise kana. Isa saniin ni banna. Yoo barbaanne isa san dabarree liinkiin jala ni jira. Active account ka jedhu kana liinkii dheeraan ni jira. Lamaan keessaa tokko filattan lachuu akkaawuntii keessan aktiiv isiniif taasisaa lamaanuu jechuudha. Tokko ni filattanii yookaan ka olaanuu yookaan ka gadaanu. Achi booda kiroom biroowuzarii yookiin immoo intarneet biroowuzarii keessan ni bantanii anama kiroomii banay kiroomii ni tuqa jechuudha. Kiroomii nama naaf banaara. Kiroomiin erga naaf banee kunoo haala kanaan konfirmeeshinii na gaafata. First name duraa guutamee jira. Last name illee guutame. Amma paaswordii fi imeelii na gaafata. Paaswordii na gaafate jechuudha amma. As biratti paaswordii wal fakkaataa ni guuta. Paaswordii keessan ni galchitan jecha kan barbaadan filattanii filannoon keessanii paaswordii wal fakkaataa galchitan jechuudha. Bakka lachittuu achi booda konfirmi ka jedhu isiniif dhufa. Konfirmi gootan jecha. Mallattoo sanduuqa tan erga tuqxanii umrii keessan ni filattanii jechuudha. Kunoo 16 17 jira, under 13 jira,
Isa kana kan 16 17 kana barbaadanii filattanii achi booda continue kan jedhu kana qalama diimaa irra malee kana tuqxan jechuudha. Erga umrii filattan nama umrii waan hin filatiniif duuba na deebisee tokko keessaa inni filattan jecha. Ani isa kanaa filadhume achi booda continue jedhaani. Achi booda maqaa organizationii keessanii maal jedhaa yoo barbaadanii guuttanii hangaruu kanamee guutee akkanumaan isinitti haa agarsiisu. Kun baay'ee waan dirqama ta'uuf barbaachisaa ta'uu miti jechuudha. Kun namoota peementiin fayyadaman akkasuma immoo namoota peepaalii qaban akkaawuntii isaanii irratti kan birrii galchuu danda'anidha jechuudha. Isin fiicharii guutuu waan hin fayyadamneef yoo barbaadanii guuttan yoo barbaadan bira dabartanii kun rakkina takka hin qabu jechuudha. Kana kan barbaadan filattanii kan keessaa isin fayyadanii guuttanii kaantiriin jira, isteetii naannoo riijinii maal ka jedhu ni jira. Biyyi jira inni guuttanii Itoophiyaa ka jedhu fakkeenyaaf guuteeraanii achi booda isteet Oromiyaa jedhaanii. San booda gara gadii kanatti jechuudha. Your role in organization kana keessatti maal hojjetta ka jedhu ni jira. Yoo barbaadan skip gootanii bira tartanii achi booda add cart ka jedhu ni jira. Achi booda continue jettaniini continue tana ni tuqxan jechaadha. Amma continue erga tuqxan jechuudha. Peejii kana isinii fida as biratti jechuudha. As bira iddoo murteessaa nama isin ilaaluu qabdan. As biratti jechuudha iddoo I'm not robot kan jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Saanduqa kana keessa raayitiitti gootanii yookaan skip gootanii bira darbuu dandeessan jechaadha. Sanduuqa san raayitii gootan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Amma bakka murteessaan bakki guddaan iddoo kana account info ka jedhu kunoo as biraara jechuudha. Your personal meeting link jedha. Linkii keessanii kun kan nama ittiin invite gootan, kan nama ittiin mari'achiistan, kan namaaf ergitanii akka isiniin connect godhu kan gootanii linkii kana jecha. Linkii kana yeroo kamuu beekuu qabdan. Nama wajjin liivii waraabuuf akkasuma miitingii seenuudhaaf start miitingii kan jedhu tuqxanii amma garuu gootu akka my account jedhu kana bira deemtanii accountii keessan active godhachuudhaaf waan accountii keessan irra guutamu waan akka profaayilaa fi maqaa sirreeffattan bira isin fida. Haala kanaan isinii fida jecha. Kunoo haala kanaan isinii fida. Join gochuu barbaadan bakka amma an xiyyan agarsiise kana tuqxanii jechuudha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa bakka amma diimaan irra maree kanatti telefoona keessan as bira guuttan jechuu koodii isaa wajjin. Kunoo profaayilii kana as biratti yoo tuqxan waan baay'ee isinii fida. Profaayiliin jira, miitingiin jira, weebinariin jira jechuudha. Amma isin lakkoofsa bilbilaa erga guuttan booda profaayilii keessan karaa baay'een edit gochuu dandeessu. Achi booda suuraa keessan jijjiiruu ni dandeessan jechaadha. Kunoo normaaliin naaf baname amma directly zoomiin haala kanaan naaf baname liinkii san dagachuun qabdan jechuudha. Liinkii saniin namaan kan wal qunnamtan gaafii yoo qabaattan teelegiraama kan koo bira dhaqxan jechuudha. Teelegiraama kiyyarran na gaafachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma imoon kiyya feesbuukni kiyya description boxii iddoo mata dureen kun jiru jala isiniif kaa'ee jecha. Achi dhaqxanii gaafii kanas tahee kan biraa na gaafachuu dandeessan jechuudha. Barumsi har'aa akkana fakkaata. Profaayila keessanillee jijjiiruun haala ammaan jijjiire kanaan suuraa filattanii kan barbaadan irra kaayyattanii jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wanni isin hin galle yoo jiraate gaafadhaa isiniin jedha. Barnoota har'aa kanuma